Anggo kurni lama numat irratti wara. Akkana miti dubbin sabaa cimtu abdiin saba keenya masheen soo hin taatu maaliif hin barbaanne akka madaan dhintu maaliif hin barbaanne akka madaan dhintu. Ni yaadattanii yoo ta'e rakkoo keessa tarree Somaalii fi Affaar gaafa nu weerare lubbuu deebii hin qabne irratti gabbarree daangaa santiifachuuf waa meeqa agarree xiqqaa guddaan baanee qabsoodhaaf hiriirree asin isin ga'u foon keenya ciccirree hin sanyii teessan harree osoo fagoon deemin baguma lagarree osoo fagoon deemin baguma lagarree jeeleenci sabaa hoggaa itti himu uummatas beeksisee guggaa itti dheekkamu didaniit jalqaban biyya ifiyyaamu didaniit jalqaban biyya ifiyyaamu ni jaaniin gantoonni waraa caallew jawwe kursiin nun hurgufuuf kanuuf dhufe loo'ee ofin adabataa gaaf madaaf ndoo'e yoo nif didda ammoo ni kaafan naqawwe yoo nif diddan ammoo ni kaafan naqawwe nama hubannoo qabu mata dhaggeeffata nutu ammoo ol baane maa nu qoraa qorta ummanni humaan ta'u nurraa tas gabbaa'ee amma nutu bulchaamee nulee dhagaye aangoo kurnee lamaa numaat irratti waara atillee kabajaan hojiin wargaara faraqaate eeggatuutu bariirra siif jira faraqaate eeggatuutu bariirra siif jira. Humaata akkam fiddu maan hun dhiifne firra jechuudhaan alba angantuuf dabballoonni tan nuti jennu godhi ofiin hin deemini yoo nif didde ammoo ni jira furmaanni yoo nif didde ammoo ni jira furmaanni abadan yoo jette ummata duratti nutis humna hin qabne sibaaf na kophatti dheeyxeen ziharrattaa qillentoof kaallitti dheeyxeen ziharrattaa qillentoof kaallitti. Warri qaama daran qiisha gabbifate saba isaan amanee ifitti isaan bute miidiyaan arrabsiti kabajaa dhoowwatte miidiyaan arrabsiti kabajaa dhoowwatte waggaa 30 dura sirni biyyee nyaate arra maal argannaan dhukkee dhadhawatte qe'ee warra hoodaa weeraruudhaaf kaate qe'ee warra hoodaa weeraruudhaaf kaate kan jee dhaabbate kaayyoo isaanii dura gariinis hidhamee dararamaa jira inni kunis du'ee garaa dachee jira inni kunis du'ee garaa dachee jira. Waan warri halkan haasasu ijoolleen guyyaa dubbatti akkuma nuun joo maqmaqsi abbootii waan warri halkan haasawu ijoolleen guyyaa dubbatti akkuma nuun joo maqmaqsi abbootii yakkamaadha jechuun maqaatti moggaasee xamada isaa naquuf mala itti baasee Hacaaluu Hundeessaa yaammatee ajjeese Hacaaluu Hundeessaa yaammatee ajjeese ta'u uummanni naasuun reeffarratti wal geesse battaluma sanitti kumaandoodhaan marsee hayyoota gurguddaa waraanaan adamsee uummataan wal dhoowwuuf mana hidhaa buuse uummataan wal dhoowwuuf mana hidhaa buuse. Gufuun qaqqabdu dursinee akeekne kanaaf gochi keessan tokko nun aarsine sodaateessaniifis hirriba illee hin dhabne ittis hin gaabbinu qabsoo sabaaf goone ittis hin gaabbinu qabsoo sabaaf goone. Paaspoortii Ameerikaas miti kan nuti abdanne rabbiif uummata keenya gaachana godhanne malee humna kamuu abdannee hin dhufne tanaaf dhugaa irraa har tokko hin jallanne tanaaf dhugaa irraa har tokko hin jallanne. Fakkeenya godhannee seenaa yeroo dheertuu intallee dubbanne rakkoos deemaa jirtu ummata keenya gannee akka isaan deeggarru tattaaffin isaan hin godhin takkalleen hin jirtu tattaaffin isaan hin godhin takkalleen hin jirtu sinaan nu gaafata jennee guyyaa boru cabaa saba keenyaatiif dursinee okkollee malee sadoodhaan jiraachuu wallaalle malee sadoodhaan jiraachuu wallaalle kan ukkaamsuu fedhu sagalee cunqurfamaa hattuu fi faradduun martichi dhabama sobni bakka hin qabu dhugaan keessanumaa dhihootti injifattanii himmaminaahuma dhihootti injifattanii himmaminaahuma. Osoo akka gamtutti saba keessan gurgurtanii sharaftanii nyaachuuf karoora baaftanii saba keessan biraa kabajaa dhabdanii seenan keessan badee gantuu yaamamtanii seenan keessan badee gantuu yaamamtanii. Baga ciccitan kaayyoo sabaa irratti saba beekaa qabuuf injifannoon dhufti furmaanni nu harkaan barbaadnu dhiyootti furmaanni nu harkaan barbaadnu fagootti.